kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Madda Walaaboo Miidiyaa kun Madda Walaaboo Miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenye oduudha. Jalqaba irratti chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa. Hanga footoo oduutiin isiniif eegalla. Meeshaaleen waraanaa Suudaan irraa galfamaa jiru naannoo Amaaraa keessatti to'atameeti jira. Magaalaa Finfinneetti baatii 3 darban keessatti kaameeraan hordoffii nageenyaa 1500 dhaabamuun dhaga'ame. Hospitaalli Alert balfa laga gadhiisuudhaan birrii miiliyoona 1 adabamuun dhaga'ame kan jirudha. Gareen Abut Affaar seenuudhaan balaa gaggeessuudhaaf naannoo Affaar keessatti dhukaasa banuun dhaga'ame kan jiru kan jedhu hanga footoo oduutii bal'inni isaa akka ta'anutti kan isiniif dhiyaatu. Hamma dhumaatti nu faana turaa hordofaa chaanaala keenya subscribe godhaan isiniin jennam. Hospitaalli Alertii magaalaa Finfinnee keessatti argamu keemikaala naannoo Faaluu lagatti yaasuudhaan birrii miiliyoona 1 adabamuun dhaga'ame kan jirudha. Dhaabbanni fayyaa mootummaa akka eeranitti Alert kolfee Qoraaniyoo keessatti lagaa fi akkasumas qarqara isaa irratti keemikaala naannoo fi akkasumas bishaan Faaluu gadhiisuun adabbii waajjira kantiibaa magaalaa Finfinneetiin mantansee akka jirus eeramaa kan jirudha. Faalamichi ogeessota eegumsa naannoo magaalichaa laaboraatooriitti galuudhaan qoratee akka ture mirkaneessee kan jirudha. Dabalataanis kutaa bulchiinsa magaalaa kanaa keessatti laabajuun iddoowwan konkolaataa ittiin miicamu 6 qarqara galaanaa irratti kanneen hojjetan tokko isaanii irratti birrii 100,000 adabsiisuudhaas eeranii kan jiranidha. Magaalaan Finfinnee misooma koriidarii miidhagaa kanaan miidhagaa jirtu dhaabbileen falma akkanaa kana dhaqqabsiisaa jiran hordoffii fi adabbiin itti kan fufu ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Humni TPLF naannoo Affaar keessa galuudhaan haleellii cimaa gaggeessuun himameeti jira. Gareen humna TPLF irraa ta'ee daangaa Affaar galuudhaan haleellii raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar beeksiseeti kan jirudha. Biirichi ibsa roobii kaleessaa baaseen galgala keessatti dhukaasni kun kan gaggeeffame gareen TPLF har'a daangaa naannoo Affaar seenuudhaan namoota nagaa irratti haleellii meeshaalee jajjabaa kanneen akka morteerii fi akkasumas Zuu 23 raawwachuudhaan eeranii kan jiranidha. Ibsi kunis gareen TPLF akkuma barameen morteerii fi Zuu 23 fayyadamuudhaan namoota nagaa irratti dhukaasaa turuudhaas eeranii kan jiranidha. Gareen shoorar keessaan kunis guyyaa dheengaddaa 9/5/2025 halkan keessa sa'aatii 1 irraa eegaluudhaan haleellii kan raawwatan ta'uudhaas koomishinichi eeree kan jirudha. Gareen dulloomaan TPLF daangaa cabsee darbuudhaan naannoo Affaar godina 2 kan jedhamu keessatti aanaa magaalee gandaa Tonsaa fi akkasumas Milki keessatti horsiisee bultoota nagaa Affaar irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo dhukaasuudhaas eeranii kan jiranidha. Gareen TPLF daangaa darbuudhaan namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaas waliigaltee pirooteriyaalii ifaan kan diige ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Gareen TPLF dubbii kan barbaadu yeroo ammaa kana daangaa seenuudhaan jiraattota Affaar nagaa barbaadan kanneen garagaraa irratti haleellii eeruudhaan lubbuu namoota hedduu dabarsee kan jirudha. Mootummaan naannoo Affaar garee TPLF haleellaa raawwate gocha isaa kana deebi'ee tarkaanfii kan irratti fudhatu ta'uudhaas akeekkachiisanii kan jiranidha. Gareen gocha kana keessatti akka haleellii raawwataniif taasises qaamota hoggansarra ture kanneen duraanii akka ta'es ni eerama. Mootummaan yeroodhaa fi akkasumas nageenya Tigraay ta'e paartiin TPLF waa'ee haleellii ilaalchisuudhaan ibsa baase tokkollee hin qabu. Garuu haleelliin kun kan dhaga'ame waggaa 5ffaa humna TPLF kaaba humna waraana Itoophiyaa irraa fincilee yeroo ammaa kana keessatti dhukaasa gaggeessaa jiru ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Uummanni Tigraay tiksuudhaaf waggoota hedduu achitti misoomaan hojjechaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Nageenya Itoophiyaa booreessuudhaaf yeroodhaa gara yerootti TPLF hedduu laffaatii taasisaa kan jirudha. Naannoo Tigraay keessatti walqoodiinsi siyaasaa fi humnoota hidhatee gidduutti babal'achaa jiraachuunis eeramaa kan jirudha. Humnoota hidhatee humnoota TPLF irraa addaan bahee naannoo daangaa Affaarii fi Tigraay jidduu kan jiru kun dhukaasa yeroo ammaa kana kan raawwate ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Qaamni kunis humnoota nageenya Tigraay jechuudhaas wal nama hin gaafachiisu. Lafa bilisa Tigraay ni baasna jechuudhaanis daangaawwan Affaarii fi Tigraay jidduutti akka jiraatanis eeramaa kan jirudha. Pirezidaantii yeroof naannoo Tigraay Lieutenant General Taddasa Warradaa ji'oottan darban keessatti lafti bilisa Tigraay keessaa miti jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Naannoo
Affaar keessa kanneen jiraatan uummata hooggantoota TPLF faalleessuu ta'uudhaas dubbatanii kan jiranidha. Lieutenant General Taddasaan waldhabdeewwan gareewwan hidhattoota Affaar jiru waliin nageenya karaa nagaan furuu akka qabanis eeranii kan jiranidha. Gartuun tuttuqqaa naannoo Affaar irratti dhufte kunis mootummaan naannichaa fi akkasumas federaalaa tarkaanfii akka irratti fudhatus pirezidaantiin mootummaa naannoo Affaar eeraa kan jirudha. Lieutenant General Taddasa warradaa gareen hidhattoota Affaar keessa socho'an kamuu meeshaalee isaanii hiikkachuudhaan nageenyaan qabsaa'uu akka qabanis eeraa kan jirudha. Rakkoo nageenyaa Tigraay keessa uummanni Tigraay furuu akka qabus eeranii kan jiranidha. Dabalataanis ministeerri gocha dhimma baha Afrikaa ta'uudhaan kan hojjetan obbo Geetaachoo Raddaa paartiin Haareeni Simirti jedhamu hundeessaniiru jechuudhaanis dubbatee akka tures eeraa kan jiranidha. Waldhabdeewwanii fi walqoodiinsi naannichaa gama paartii siyaasaa qofaan osoo hin taane gama qaama hidhateetiinis babal'achaa jiraachuudhaas eeraa kan jiranidha. Mootummaan Itoophiyaa gaggeessitoota TPLF mootummaa Eertiraa waliin hojjechuu irratti akka argamus eeraa kan jiranidha. Mootummaan Eertiraa hidhattoota Itoophiyaa keessaa fayyadamuudhaan biyyicha keessatti nageenya dhabamsiisaa jiraachuudhaas eeramaa kan jirudha. TPLF mootummaan waliigaltee pirooteriyaalii kabajaa hin jiru jechuudhaan komata. Mootummaan Itoophiyaa ammoo waliigaltecha cabsaa jira jechuudhaanis TPLF himata. Dabalataanis ammoo humni biraa kan hidhate naannoo Affaar keessa buufachuudhaan mootummaa Eertiraatiin mormaa jiraachuunis ni eerama. Meeshaa dugda namaa irratti hidhamee balali'uudhaaf nama gargaaru hojjechuun dhagahame kan jirudha. Chaayinaan meeshaalee dugda namaa irratti hidhamee balali'uudhaaf nama gargaaru ifoomsitee jirti. Yuunivarsiitii Chaayinaa tokko keessatti gareen qorattoota Jeetroob kan jedhamu meeshaalee dugda namaa irratti hidhuudhaan akkasumas ciqilee keessaa baafachuudhaan balaliisuu nama dandeessisu motora kan qabdu ifoomsitee kan jirtudha. Meeshaaleen kunis motora 5 kan of keessaa qabdu, motoronni 5 socho'uu kan danda'anii fi meeshaalee namtolchee kan ta'e balali'uudhaaf kallattii fi akkasumas ol ka'iinsa sochii ciqilee irra kan to'atamu ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Namni meeshaa kana fayyadamuudhaaf qilleensa irreen naanna'uu akka danda'us lafarraa ol ka'ee balali'uu akka danda'us himamaa kan jirudha. Yaaliin dhiheenya kana namni tokko meeshaa kana gargaaramee sa'aatii tokko kiiloomeetira 100 takka balali'uu danda'e kan jirudha. Magaalaa Finfinneetti baatii adoolessaa takka bara 2017 hanga fulbana 30 bara 2018tti kutaa magaalaa 10 takkaa keessatti kaameeraawwan nageenyaa magaalicharra oolan 1500 dhaabuu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseeti kan jirudha. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee itti gaafatamaan hariiroo qunnamtii hawaasummaa Koomaandar Maarqos Taaddasaa kaameeraawwan nageenyaaf oolan 1500 keessaa 160 waajjira muummee poolisiitiin kan ta'e ta'uudhaas ibsa kan jiranidha. Kaayyoon guddaa kaameeraa nageenyaa dhaabuu kun teekinooloojii haarawaa fi akkasumas nageenyaa fi tasgabbii magaalaa mirkaneessuudhaaf balaa tiraafikii to'achuu fi malaammaltummaa fi hojmaata badaa hir'isuudhaaf kan ajajaman ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Kana malees Koomaandar Maarqos yeroo darbe marii dameewwan nageenyaa dhimmoota adda addaa magaalaa irratti gaggeeffamaa jiran karoora hooggantummaa fi akkasumas miseensota bakka adda addaa irraa waamuudhaan galma tokko keessatti haasaa kan taasisan yaadachiisanii kan jiranidha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti sirna teekinooloojii ji'oottan 3 darban keessatti karaa hooggansaa fi akkasumas miseensota kamiyyuu bakka jiru hundarraa mariidhaaf akka argaman taasisuudhaas hordofuudhaan eeranii kan jiranidha. Magaalaa Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee fi akkasumas dippiloomaatota ardiiwwan biroo fi akkasumas idil addunyaa hunda waan ta'eef sirna kaameeraa nageenyaa kun dhaabuun barbaachisaa akka ta'es eeranii kan jiranidha. Biyyoota hooggantoonni addunyaa iddoowwan garaagaraa ittiin argamanii fi nageenya bulchiinsichaa eeguudhaafis kun kaameeraan bu'aa guddaa kan qabu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Itti gaafatamaan hariiroo qunnamtii hawaasaa koomishinichi Koomaandar Maarqos itti dabaluudhaanis buufata poolisii tajaajila mijatoo taasisuudhaaf bira darbee akkasumas simannaa odeeffannoo ammayyaa fi teekinooloojii adda addaa yakkoota ittisuuf kan gargaaran ta'uudhaas eeranii kan jiranidha.
meeshaaleen waraanaa Suudaan irraa galfamaa jiru naannoo Amaaraatti to'atamee jira. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaa Kwaaraatti meeshaalee waraanaa fi akkasumas rasaasni Suudaan irraa dhufaa jiraachuu to'annoo jala oolfamuu waajjirri poolisii godinichaa beeksisee kan jirudha. Ajajaan kutaa poolisii godina Gondar lixaa Komandar Misgaanaw Kaasaa kilaashii tokko kaartaa kilaashii 10 fi akkasumas rasaasa xixiqqishaa 500 fi 66 rasaasa biroo ammoo 8,000 fi 260 fi akkasumas rasaasa kilaashii 4,000 fi 770 fi sagal gareewwan seeraan ala yaa'atanii irraa to'atamuudhaas dhagahamee kan jirudha. Aanaa Qawwaar ganda murtii Gaaloo jedhamu keessatti meeshaalee waraanaa rasaasa seeraan ala doqdoqqee 4 fa'amee gara diinaatti fa'amaa ture to'atamuu isaatiis eeramee kan jirudha. Meeshaalee kanneen to'annoo jala oolchuu isaaniitis eeramee kan jirudha. Meeshaaleen kunneenis to'annoo jala kan oolfame qaamota garee biraatiin wayita itti dhiyaate ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Narsonni lammii Jarman hojiiwwan salphisuudhaaf hojjechaa jiran namoota 10 ajjeesuun umrii guutuun ittiin muramuun dhagahamee kan jirudha. Narsiin kunuunsa hargalfannaa dhukkubsattootaa irra hojjetan namoota 10 ajjeesuun 27 ammoo ajjeesuudhaaf yaaluu irra mirkanaa'uudhaan umrii guutuu murteen itti muramee jira. Akka abbootiin alangaa eeranitti namni maqaa isaa hin eerin tokko dhukkubsattoota manguddootaa ta'an namoottan hedduu maallaqa irraa fudhachuudhaan ajjeesaa akka turanis ni eeram. Gocha yakka kana muddee bara 2023 hanga caamsaa bara 2024tti hospitaala Warles lixa Jarmanitti argamu kan raawwate ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Qorattoonni yakka wal fakkaataa biraas kan raawwatan yeroo tahan sakatta'amanii akka jirus eeramaa kan jirudha. Akka gabaasni AFP eerutti namni kunis bara 2020 irraa qabee hospitaala kana keessa hojjechaa akka tures ni eerama. Abukaattoon nama kanaatis dhukkubsattootaaf hin na'u kan jedhuu fi akkasumas mana murtii hojiiwwan itti baay'achuu hir'isuudhaa fi akkasumas dhukkubsattoota qorachaa jiraachuudhaas eeramee kan jirudha. Kunis haala kanaan waggoottan hedduu hospitaala lixa Jarmanitti argamu kanneen keessa hojjechaa turuudhaas eeramaa kan jirudha.